Dhaggeeffattoota keenya maqaa waaqayyootiin dhiifama siin gaafannaa. Tamsaasni kallattii keenya addaan nu jalaa citee jira waan ta'eef dhiifama akka nu gootan maqaa waaqayyootiin siin gaafannaa. Kutaa lammaffaan itti fufaa abbaa keenya amma isaan dhufanitti faarfannaa kana siin affeera jechuudha. Yeroo abbaan keenya deebi'anitti kutaa isa xumuraa yookaan itti fi mata duree keenya guyyaa irraa qabannee dhiyaanni waa'ee soomaa laalchisee isa xumuraa kan waliin mari'annu ta'a. Hanga abbaan keenya dhufanitti gara faarfannaatti ceenaa kabajaan akka nu hordoftan maqaa waaqayyootiin siin gaafanna. Dhiifama siniin jedha. Tole abbaa keenya dhiifama siniin jecha neetwoorkii ta'e waan isaan barree addaan cite baga nagaan deebitanii dhuftaniin siniin jedha. Ni dhaga'ama miti sagaleen koo? Egaa dhiifama hordoftoota keenyas dhiifama gaafachaa. Yaa sagantaa keenyas xumuruutti jirra waan ta'eef osoo hin xumurin achumaan hin hafnu jennee deebinee dhufne waan ta'eef hordoftoonni keenyas dhiifama akka nu godhan maqaa waaqayyootiin isaan gaafannaa. Qabiyyee qabattan sana achumaan itti xumuruudha jechuudha. Anis qabiyyee koo xumuruudhaaf kutaa xumuraa irratti kan inni isin gaafadhu. Namoonni baay'een ammaan kanallee jechuudha gara koomentiitiin kan nuuf gochaa turan gaafiin namni nu gaafates wal qabatee kan faana jechuudha. Yeroo tsoomnu maal gochuu qabna? Nyaata qofarraa lagachuu qabna moo yookaan nyaata akka foonii akkasuma dhadhaa qurxummii kanarraa lagachuu qabna moo waan biraas wanti lagatamu ni jira qaamni keenya tsoomuu qabu kan jedhu walumaan qabsiistanii akka nuuf ibsitan isin gaafanna. Anis gama kootiin xumuruutti jira waan ta'eef gabaabsatii nuuf ibsa. Yaa ta'u bareeda. Isumarran jiraayyuu ture garasuma yoo soomnu maal godhuu qabna maaltu nurraa eegama waan jedhamu keessaa asumarratti odoo waa'ee Isaayyaas 58 irratti haasa'aa jirru nama beela'eef kan kafana hin qabneef akkas godhanii wanna barbaachisaa ta'e wanna gaariidha jedhamu hundumaayyuu godhuu wanna badaadhanii irraa of dhoowwu akkasumas immoo yeroo soomaa kana kadhannaan hin jira. Soomnee hin kadhannaa hin goonu taanaan gatii hin qabu. Maaliifuu kadhannaa fi soomiin kitaaba qulqulluu irratti illee Maatiyus 7:21 irratti illee akkuma tokkotti teechise waan ta'eef kana bakka tokkotti kadhannaa sooma akkasumas immoo waaqaaf jilbeeffachuun bakka tokkotti kan barbaachisudha. Egaa soomni hunduu waan irraa of dhoowwinu waan hedduu waliin qaban yoo ta'u
darbee immoo tokko tokko soomii irratti wanni itti haalli itti soomnu adda addummaa qabaatanii soomii baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf namoonni dhiiga waaqatiif foo waaqa fudhachuudhaaf sa'aatii 18 ni soomanii waaqaaf jilbeeffachuuni. Innaa waan akkana kanarratti waa hedduutu jira. Isarratti yeroo biraa osoo itti deebine bareeda. Maaliifuu waan soomin hundumtuu akka itti sooman qabanii hunduu wal fakkaatallee ta'u wanni nu hojjennu irratti immoo hundaa'ee waan garaagarummaatu jira. Komaniin an ta'e an tokkoon ta'e garuu isaan kana warra bebbeekamoo kan biraa soomana irratti kadhannaa fi sagada waan akkasii diriin barbaachisa. Garuu garaagarummaa baay'inaa irratti akkamtu sagadama akkamiin kadhatama maaltu kadhatamaa jiru hunduyyuu kan amma ta'e tokko tokko wal fakkaatanillee baay'inaan jiraatu itti adda ta'anis ni qabanii baay'ina isaa irratti hundaa'uudhaani. Kanaaf amma danda'ameen gara mana amantii naannoo keenya jirutti deemidhaan wanna bataskaanatti ajajamu hundumaa raawwachuun soomina kana wal qabatee waan gaarii hojjechuu karaa dandeenyu kamiinuu soomni keenya akka waaqa bira nu gahuufi waan illee gizeena yaamtan isinii jedha isiniifin awwaadha akka jedhutti rakkina keenya irratti akka nu dhoowwaatuufi akka inni Isaayyaas 58 irratti barreessanitti irra deemnee dubbisnee hojii keenya isa saniin madaalutu isarra keenyee madaalli isaan irra godhannee akkamiin soomaa jira. Namni nu arguuf hin soomamoo dhugumaan waaqaaf hin soomaa jira. Yoon soomee jiraadhe maal yakka maal hojjechaa jira. Kana maal dhiisuun irraa eegama jennee haala saniin madaalachuu qabna. Yeroo biraa yeroo argame egaa maal irratti akkamiin adda ta'anii akkamiin tokko ta'anii akka itti soomni filsataa soomamuu fi akka itti soomni guddichi kun soomamu maaltu wanni barbaachisan walillee fakkaatan wanni adda addummaa amma ta'e tokko xixiqqoo wanni xixiqqoo waan jiraniif isaan irratti immoo yeroo biraa namoota biraatis yookaan immoo yeroo argame walumaanis ta'u kan irratti waliin dubbannu ta'a. Ammaaf garuu gabaabaadhumatti awwaala dharraa kanarratti warri hojjetanii hin fayyadamne kan jedhuuni odoo goolamne bareedaa natti fakkaata. Warri ayyaana yookaan awwaala dharraa kanaan hojjetanii awwaaluma dharraa kanatti hafanii haateenyallee heewaanillee mukattiin hawwisiisuu taatee agarteedha ittee seexannillee gooftaa Yesuus hin hawwisiisa waan jiru kan akka yoo achitti dadhabee bataskaanatti ta'ee dadhabe malee jedhee fudhatee gara biraatti deeme jedha. Kabaja addunyaa kan hunda itti agarsiise yoo kuftee naasaa gadde kan hundaa siifan kenna. Homaan qabu bee ofiifu akkuma namni hin beekne sasseeti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkasuma se'ee raawwateeti akkas jedhe malee inni hunduu akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e gooftaan keenya hin beeka. Seexanni garuu waan akkasitti beekumsa hin qabneef akkuma nu dogongorsiisan akkuma namoota irra bulee dhugaa itti fakkeessu sani dhugaa itti fakkeessuudhaan yoo ati kuftee naasaa gadde soominirratti saganni hin barbaachisan jenneef kana yoo kuftee naasaa gadde kabaja addunyaa kana guutuu siifan kenna. Qabeenya barbaadu konkolaataa barbaadu maal mootummaa barbaadu ati kana godhi malee wanni ati dhabdu nu bira dhuftee wanni ati dhabdu hin jiru. Har'allee namni kamiyyuu waaqa hin sodaata. Garuu akka sodaa isaatitti hojjaa gaarii hojjetu malee. Amantii seexannillee ni amana jedha kitaabni qulqulluun. Amanuu qofa osoo hin ta'in hin beekan kirkiraa. Warri qaallullee haa ta'u, warri qaallichaallee haa ta'u, warri xanqwaayii kanallee haa ta'u, warrumti kamiyyuu haa ta'u, waaqni hamaadha kan jedhu hin jiru. Seexannis waaqni hin beeka jechaatu mannoodha. Kanaaf yoo kuftee naasaa gadde kabaja kana siif hin kenna. Addunyaan har'a kan nuun jechuudha sanidha. Waaqarraa kan nu fageejjeyyu kabajuma addunyaa tana barbaadudha. Har'a guutti boru guutti keessa. Kanaaf teenya guuttanne maatii keenyaa guuttanne itti aansinee immoo ollaa keenya biyya keenya naannoo keenya biyya keenya addunyaa wanna guutuu dandeenyu wanna addunyaa buusuu dandeenye dabarru buusuudhaaf gargaarsi ergamtootaa nurraan fagaatiin akkasumas kennaan abbaa jaalalli ilmaa tokkummaan hafuura qulqulluun wajjin haa jiraatu eebbi fi
araarsi gifti teenya dubroo maaramii nurraa hin fagaatini. Waaqayyoon gaa wanna soomana jalqabne kana haala gaariidhaan nu raawwachiise. Akkasumas immoo kabaja ka'umsa gooftaa keenyatiin akka nu ga'u galanni isaa haa ta'u. Dharraa awwaalatirraa nu haa oolchu. Warra dharraa awwaalatirratti kan nu gottatuudhaaf gara boolloo awwaalaatti kan nu gottatuudhaaf kaatan nurra haa qabu. Hafuura qulqulluu nutti haa qabu. Warra sanii warra hojjetan waan hin fayyadamneef warra soomee hojjetamee fayyadame wajjin akka taanu Waaqayyoon yeroo hunda keenya waliin haa ta'u. Asuma irratti haa turu. Tole egaa abbaa keenya Waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu jecha egaa abbaan keenya waa'ee sooma wal qabsiisee wanta baay'ee nuuf ibsanii jiru. Dhaggeeffattoonni keenyas waan baay'ee hubattanii jirtu. Abdii guddaan qaba. Har'aaf sagantaa keenya asuma irratti xumurra jechuudha. Tarii baay'een keessan koomentiidhaan gaafii gaafachaa jirtu ammaan kanallee jechuudha. Gaafii keessan hundumaa walitti qabnee torban dhufu isiniif dhiyeessina barsiisaa biraatiin jechuudha. Deebii isaa isiniif dhiyeessina waan ta'eef tarii gara fuulduraatiif yoo gaafii qabaattan jalqaba irratti daftanii koomentii yoo nu gootan gara xumuraa irratti koomentii arginee deebii isiniif laachuu ni dandeenya. Amma yeroon keenya baay'ee deemee waan jiruuf asumaan goolabuuf jenna jechuudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa abbaan keenya yeroo keessan irraa aarsa gootanii jidduu keenyatti argamtanii jecha sagalee Waaqayyoo isa ulfaataa ta'e kana kan nu barsiistan kan nu gorfattan Waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Nutis isa barannee sadhakeenya kana namaaf firee 30 60 dhibbattiin buusu Waaqayyo gooftaan nu haa taasisu jecha sagantaa keenya akkuma kadhataan banne amma immoo kadhataan cufna jechuudha. Otoo gama kadhataatti hin ceene dura hundi keessanuu beeksisni nuti qabnu sagantaan kun kan sinii darbaa jiru waldaa ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo Afaan Oromootiin jedhu irraayyuu yeroo hundumaa torbanitti yeroo tokko guyyaa gaafa sanbata duraa kan isinii dhiyaatudha jechuudha. Barsiisota adda addaa qabatee luboota barsiisota faarfattoota qabatee kan isinii dhiyaatudha gara fuulduraatti. Isinis abdiidhaaniin akka nu eeggattan maqaa Waaqayyootiin isin gaafannaa. Gaafilee qabdan gara keessaa karaa miseenjaraatiin akka nu dhiyeessitan isiniin jennaa. Kallattiidhumaan gara kadhataatti deemna waan ta'eef abbaan keenya kadhataan nu cufu hundi keessanuu kadhataaf qophaa'a. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Maqaa Abbaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Maqaa Abbaa, Hafuura Qulqulluu, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jalqabsiistee kan nu kakaastu nu jalqabsiiftee immoo kan nu xumursiiftee galanni kabajni maqaa keetiif haa ta'u. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu. Yeroo hundumaa nu waliin ta'ee hojii hafuuraa xuraawaa nurraa fageessi, hojii hafuura gaarii nutti dhiyeessi. Saba keenya, maatii keenya, nama keenya, uummata keenya, biyya keenya hundumaa fayyaa fi nageenya nu eegi. Addunyaa kanarratti jabinaan, soominaan, kadhannaadhaan fi sagadaan si galateeffannee amantiin jabaannee hojiidhaan dagaagnee mootummaa kee akka dhaallu maqaa kee akka waamnu eeyyama kee haa ta'u. Egaa Waaqayyoon hunda keenya wajjin haa jiraatu. Nagaa walitti naa fida. Ameen. Abbaan ishee guddaa galatooma nagaa ta'aa isiniin jecha dhaggeeffattoonni keenyas Waaqayyoon nama torban dhufuu nu haa taasisu. Turtii gaarii, tsooma gaarii isinii hawwina. Jabaadhaa amantaa keessanitti hundi keessanuu jabaadhaa. Hanga dandeessaniin amantaa keessanitti duubatti hin jedhina. Yeroon kun yeroo itti callisnu waan hin taaneef amantaa keenyaaf haa fiignu. Kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise maqaan Waaqayyo Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu kan galatoomeef kan kabajame haa ta'u jecha turtii gaarii.